Jaarolee reefu amma achitti hir'isan nagarta. Jaarolee gan 80 gadaammoo jedhan. Gadaammoo jechuun jaarolee waan cufirra xorata baate cubbuun hojjan taman kee boqottu jechuudha. Aadaa Boorana keessatti yoo duuli jiraate warra kana ni jeeftu. Warri kun dhugu awwan. Adoosiin nyaataatti illee ni jeeftu. Qawween qabatan jechuudha. Daa'imman ijoollee dubaraa qawween qabatan jechuudha. Ijoollee dubaraa durii nagartanii miti ijoollee dubartoota. Kaan ammoo jaarolee biyya jaarolee tan daawwadha. Jaarolee gannisii fagaate. Jaarolee laal gan 70 jechuun gadaammoojji. Gadaammoojji amma sirna raayyaattis biyya guddaa qabu nyaatame baqate sirni tortora maraata tokkoon garam seef godhuu fedhanii uummata akkan ta'u jiruu si jibbisiisa beektaa jiruu si jibbisiisa. Akkuma kaasti aadaa kana wal qabatee dubartii qawwee qabattu anis argee hin beeku aadaa Oromoo keessatti dubartiin siiqqeedha kan isheen qabattu siiqqee qabatteeti kan isheen ittiin araara buusuudhaaf yaaltu. Amma egaa sirna kana keessa egaa hawwan keenya dirreetti yaa'anii yeroo puushaappii bu'an yeroo qawwee baatanii egaa leenjii waraanaa fudhatanidha kan argaa jirru. Hagam akka safuun aadaan hawaasichaa akka jedhameedha kunis wanti inni sitti mul'atu. Odeessa ammuma Booranarraa nageen nama tokkorraa Booranatti lama leenjii gaachana sirnaa hin fudhatin jedha. Murtii raaba gadaatiin loon irraa qalatuudha. Sirnichi jechuudha. Abbootii gadaa akkam tolchee jira. Kabiraan maqaa leenjii gaachana sirnaa jedhu kanaan hiraarfamaa akka jiran aanaalee godina Booranaa hedduu keessatti dubartoota hedduu ulfirraa bahaa jiraachuu na barreesse mucaan kuni. Akka aadaa saayinsii waraanaatti ulaagaan leenjifamtoota waraanaatiif guutamu gama dubartiitiin ulfa kan hin qabne ta'uu ture. Dubartoota kutaa Booranaa ta'an leenjii gaachana sirnaa jedhanii hiraarsaa jiran ulfi didiqqaan ji'a 4-3 gadi hundi nurraa bahaa akka jiru odeessi qabatamaa kaachi Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii qabu na dhaqqabee jira. Gaachana sirnaa jechuun maa jechuu kan jiru baay'ee gabaabsee ibsuu barbaada. Sirna jechuun reejimiin amma jiru kun eenyuti? Bilisiginnaa reejim miti sirna bilisiginaati. So sirnichi rifaatu guddaa keessa galee baaragee qophii tokko malee baay'ee maali qophiin godhamee jira maanuwaalii kana qopheessan ikkoo tumsa waraanni bilisummaa Oromootii fi humnooti Tigraay waliin godhan booda kan maanuwaalii gaachana sirnaa jedhu gadi baasan. Kana jechuun sirnichi rifaatu guddaa keessa akka gale bu'uurri waraana kanaa uummata keessatti bal'ataa deemee yaaddoo waraana bilisummaa Oromoo irraa qabuu fi humnoota hidhatan kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti irratti daddabalaa dhufirraa kan ka'edha. Kabiraa immoo warra amma leenjii gaachana sirnaatiif leenjisan kana keessa yoo xiqqaate nama 10 qawwee takka kennu jedhan. So akkamiin sirna tiksita qawwee takka 10 taate. Maal seeta biraan wanni mucaan si kaasuun madda nama kan keessuun seersuun waan akka malee important tarillee irra dubbachuu fedha. Laal sirna raaba gadaatiin yoo ati gaachan sirnyaa taate jaartiin ariyyaan ayyoo jaaroleen wiliidha tam gad baatee akkan pushaappiin hojjatiin yoo siin dhukke keessaa agduddi citutti noriin loon sirra qalan sirni gadaatiin ta'e kunin gadaan kun kam gada Oromoo sadarkanii durii jirin beenna kan minni kee jirin beenna namoonni tokko naannoo Booranaa dhallee waan guddadhee fi abba gadaa qeeqxee naan jedhan. I don't damn care about abba gadaa. Abbaan gadaa jechuun nam filatame nama aadaan filtee nam dhuga hojjechuuf herregan. Yoo inni dogongor hojjetee ilmi namaati wanni hin qeeqneef hin jirtu. Warri Booran balleessuu jiru yookaan Oromoo balleessuu jiru saafuun Oromoo qabbootii gadaa biraa jechuudha. Historically seenaan itti gaafatamuu jechuudha. Warri kunniin fedhiitii miti jaaroleen jaartii gan 80 ispoortii tam hojjete. Jiruu isaa keessatti takka ispoortii fiigeen beekuu jechuudha. Amma lubbuu sodaata loon irra qalanii gad baanii jechuudha. Gada wanneedhaan Oromoo keessa hin jirtu jechuudha. Abbootii gadaa ta waraan labsitti ta duul eebbifte duul bobbaaftu. Abbootiin gadaa bittaa naannoo teenya gad baate shaneen diin Oromooti ijjeesaa dibadhaa jechuun diin ijjeeftee dhaadattaa jechuudha. Waraan lafkeettee ittiin geerartaa jechuudha. Uummata kan kee guyyoon yookaan boruuni guyyoowwan shanii ta'eef boruun guyyoo jeesee dhaadataa jechuudha. War waan akkasii labsa jechuudha. War kabaj ofirra mulqaan taateef they are little respected war kan. Lamaffaa usii dhufee abdii kutannaa agarsiisa. Ta'ee ayuura dubbatte. Piippiin maaliif akkan uummata gootii wadeette abdii kutatti. Abdii kutatti amma carraan isiin qabdu raayyaattis biyya nyaachifti, poolisii Oromiyaa nyaachifti, maali nyaachifti, waraanni bilisummaa Oromootiif tiipelle walitti dhufuun ammoo muddamsiisee jira. Waan taatu waan qabdi gadi lakkiftu wallaaltaa maanta uummata maal jedhaniin jaarolee raayyaattis biyya fixxee dadhabanii jaaroleen Tigree illee akkuma keessan kan leenjite. Isaan illee leenjaa jedhanii jaarolee mataa hidhan. Am jaarsi gan 80tti junta baana dhabamsiisa. Yookaan jaartii wiliidha akka qawwee qabatan hin beekne dhabamsiisa. Shame on them warri kunin. Sadaffaa mammaas kanaan fixa. Nam mataan du'i qulaamsuun udduun kaaftu jedhan.
ilmaan hiyyeessa jaarolee biyyaatti taphatan malee you are dead jechuun barbaada fidadhani. Wanni nama gaddisiisu hawaasni leenjii kana irratti dirqiidhaan kan inni hirmaataa jiru jaallatee miti yoo inni hirmaadhu jedhee waan isarra ga'us argaa jirra kanuma isin amma kaastanidha. Kan jaarolee kan dubartoota hagana dubbanne malee dargaggoon biyya sana keessa jiru hojii dhabaan biyya sana keessa jiru hidhamaa haga mana hidhaa jirutti dabalatee humnaan guuramaniiti gara leenjii waraanaatti geeffamaa kan isaan jiranii. Kun egaa naannee kan sirni dargiidhaan oliitti deemaa jiraachuu isaadha sirni kun kan inni mul'isu. Ani waan kana bakka sadiitti addaan qoodee ilaaluu barbaada. Jalqaba gaachan sirnaa maqaa isaa fudhannu. Gaachan sirnaa jechuun hin jiru. Addunyaa gubbaa gaachan sirnaa wanni jedhan hin jiru. Sirni gaachan hin qabu. Gaachan biyya beenna, gaachan fayyaa beenna. Gaachan fayyaa jechuun ogeeyyiin fayyaa fayyaa uummata heddii gaachan fayyaa jechuun dandeetta. Raayyaan ittis biyyaa, poolisiin federaala, poolisiin naannoo warri biyyee gaachan biyya jedhanii. Gaachan sirna jechuun barbiltsiginnaa dhaga'e. Barbiltsiginnaa seenaa keessa waan dhaga'een hin qabu. Ganaa taagan caalta dhaga'uuf jira. Kanaafuu gaachan sirna jechuun sirna addunyaa irra nyaatam, ka dippiloomaasii nyaatam, ka waraanaa nyaatam, ka diinagdee nyaatam, ka nageenyaan kufe nyaatam tirsuuf godhuu jiran jechuudha. Sirnam gaachan taaniif kan ka ilaallu. Sirni kunini waraan gubba jira. Itoophiyaa guutuu waladhuu jira, addunyaa guutuu waladhuu jira. Waraan kan keessatti loltooti Itoophiyaa well equipped, well disciplined, loltooti kumaatamaan lakkaaman, loltooti 40 ol nyaatamanii kumni hedduun madaa'ee meeshaan Itoophiyaan qabdu cufti TPLF hin booji'ame loltoota 7,000 ol wayyaanii biratti as rakkabdee lafkeettee adoo magaalkee paaraad godhuu jiranii baqattee galtee jechuudha. Sirni amma gaachan ta'e uummati amma jaaroleen Boorana jaaroleen Harargee dargaggeessa Harargee amma hiriirufuma jedhan godhini sirni ittisuu fedhan sirni raayyaan ittis biyya dhaqee itti nyaatamee dadhabee haamileen buutee baqatee gal. Sirni poolisiin federaala poolisiin maanii mootummaan waraan leenji haqab cufaan yaalee dadhabee baqatee bira deeme jaarolee ganni fixatti. Jaarolee gadaamojii itti goruu jiran jechuudha. Haani aadaa wal qabsiifne gochi ta'uu jira kan. I was really bad and terribly guddoo garana nyaatu wanni ta'uu jira kunin saati amma yoo maraatinii akkuma maraan rabbiin wargaareen waan jira qaban. Maaliif wateette laalamee lafti amma kan keessa ta'uu jira kun Oromia. Oromia keessa wanni hin cabin hin jirtu. Safuun hin cabte, kabaji mirgi namaa hin cabe, kabaji horii hin cabe, kabaji namooma hin cabe jechuudha. Gadaa anaada gadaa keessa akka beeku abbootii gadaa amma abba gadaa bulchu sirni gadaa seera arabaa susan beeku hin qabu. Garuu gadaa Oromoo keessa maal seeta? Nadheen ulfa qabdu. Nadheen yookaan haawwan qawween qabatan aadaa miti aadaa Oromoo keessa hin jirtu. Kaduul dhaqee loluu sadarkaa gadaa keessatti dabballee jira, raabaa jira, doorii jira, sadarkaa ofiitii waraana deemee loluu jira jechuudha. Yoon tan jechuu barbaadtaa dhuma irratti dubbatte. Jeffrey Feltman, America, European Union, United Nations, addunyaa namni lubbuun jiru qofa don ta'in, biyyi lubbuun jirta don ta'in, biyyitu lubbuun hin jirreyyuu marii mari'adhaan jechuu jirti. Biyyitu lubbuun hin jirre. Sooriyaan faanu marii mari'adhaan jechuuf jirti bitta Yemen faanu. So marii addunyaa guutuu gaafata. Abiy Ahmed marii didee waan addunyaa gubbaa jira. Waan addunyaa gubbaa jira. Lubbuun maan nama qoraanii bobeessuun agdan dacoo faayit tolchee jira. Imilkoomne kufee yennaa nam diraama dhibi taphachuu barbaadaa jechuudha. Marii wanni jedhan tokko falaal wanni cufti taayimiing qabaachuu qabdi. Kiraateeraa ofii guuttee tolfamuu qabdi. Mariin ammaanach Abiy Ahmediif bulchiisisa waliin tolfamu tokkollee hin jirtu jechuudha. Namni ati waliin mari'attu nam lubbuu balleessu nam harka dhiigaa waliin mari'atan. Biltsiginna jechuun yakkamtoota maan murtii yakki idil addunyaa dhiyaattee gartee qiyaama irratti itti gaafatamti. Duratti ammoo addunyaa irratti yakka hojjatteef test godhuu qabdi malee fudhatama hin qabdu biltsiginna waliin mariin tokkolleen soba diraama waan ta'eef diraama.